Guys, akkuma argitan video yeroo darbe Gmail farmarii kan hojjee kan namoonni baay'ee na gaafatanii turtanii namoonni baay'ee irraa fayyadamtanii qarshii guddaa irraa hojjettanii jirtu jechuudha. So namoonni baay'ee kan isin galle haala isaa kan isin galle jira jechuudha. So namoota haala isaa isin galleef sirriitti waa'ee Gmail farmarii withdraw proof wajjin kan asitti agarsiisu dura karaa withdraw proof keenya laallee walitti adeemnu jechuudha. Guys, dolara Gmail farmarii na hojjetni baafachuudhaaf wanti nuti gochuu qabnu maayini Binance keenya fayyadamne appii kana dolara kana kan baafannu ta'a. Kanaafuu karaa Binance keenya deemne addressii Litecoin keenya finna jechuudha. Add found jechuudhaan bakka add found jechuudhaan on-chain deposit jechuudhaan as biratti LTC ni gochina. Maaliif LTC dhaan kan Litecoin dhaan kan baasnu waan ta'uuf jechuudha. As biratti LTC as biratti akka argitan LTC ni filanna. Erga LTC filannee booda copy addressii as biratti argitan kan addressii as biratti argitan kan copy gochuudhaan karaa as biratti LTC payout jechuudhaan as biratti akka argitan LTC as biratti ni argitu. LTC galchuudhaan addressii galchaa jira. Addressii keenya bifa kanaan galchuudhaan itti erginaa jechuudha. So erga itti erginee booda maanni yeroo xiqqootiin booda karaa wannoo karaa Binance keenyatti isinii galaa jechuudha. Asiin akka sirrii ta'e as biraan akka erga mirkaneeffannee booda itti ergine yeroo xiqqoon booda hanga sa'aatii tokko keessatti ni galaa jechuudha. Nuti hanga sa'aatii tokko keenya eegnee baafachuu ni dandeenya jechuudha. Anis kan withdraw video kana jedhee xiqquma waan hojjedheef kanuma video kana jedhee hojjedhee waan isin agarsiisu jechuudha. So guys, akka as biratti argitan LTC keenya galeera jechuudha. Karaa Gmail keenya LTC keessi galee jedhee karaa LTC tiin erge waan ta'eef booda Binance keenya irrattis galee LTC san karaa USDT tti convert gochuu waan dandeenyuuf rakkoo hin qabu jechuudha. So akka argitan as birattis ergeera si galeera jedhee ituma na ergeera jechuudha. Akka as biratti argitanis guys crypto deposit LTC duwwaa tuqaa duwwaa afur kana jechuunis LTC'n ibbi tokko doolaara LTC'n tokko doolaara ibba tokko waan ta'eef kara LTC kana kara doolaara LTC kana kala doolaaraatti convert gochuu ni dandeenya jechuudha. Akka argitan payout yeroo darbee baafadheef doolaara 3.6 yeroo darbee baafadheera jechuudha. As biratti akka argitan doolaarota as birattis doolaara 3.6 payout wajjin kanan baafadhe ta'a. Withdraw proof akka sirriitti itti galtanii hojjettaniif withdraw proof kanan itti agarsiisaa jiru ta'a. Kun kanan yeroo darbee baafadheera. As birattis 2.93 baafadheera. Baay'ee appii kanan baay'eetti hojjedheera jechuudha guys. As birattis akka argitan doolaara 1.4 baafadheera jechuudha. So guys, amma appii kanarra galleetuma wanti inni gochuu qabnu maayini akka withdraw proof kana irratti argitan Gmail farmarii kun namoonni isin galle karaa tola Telegram kiyya namoonni baay'ee na gaafatanii turtan. Video kiyya darbe irrattis namoonni baay'ee ilaaltanii namoonni baay'ee irraa hojjettanii qarshii baay'ee irraa argattaniira jechuudha. So warra namoonni irraa gallee fi namoonni akkaataa itti hojjetan baay'ee isin galle kan sirriitti bariif go'ee isin ibsu ta'a. Warri channel kanaaf haaraa taatan channel kana subscribe video kan like gochuu fi wanti kun fayyada jettanii yaaddanii hiriyoota keessan namoota naannoo keessan jiruuf channel kana share gochuun dakatina like share gochuun jalqaba galatooma. Telegram keessanii deemtanii beekatuuf jechuun sarrachuu akkas biratti argitan username as biraa kana beekatuuf jechuun sarrachuu jechuudha. So erga beekatuuf jettanii sarrachanii booda inni kun isin ufa logo kana kan qabu channel kiyya jechuudha. Channel kiyya keessa galtanii linkii channel kana bootii jechuudha. Linkii bootii kana asirratti isin ifan galakkisa jechuudha. So karaa kana erga linkii kana argitanii linkii asirratti channel kiyya keessa linkii isin galchisuun erga cuqaastanii booda karaa bootii kanaatti isin geessa jechuudha. Isin bootiin kun maani bootii kanaaf Gmail haaraa nu bantu jechuudha. So Gmail haaraa erga akka bantanii doolaara tuqaa duwwaa tuqaa tokko torba hanga duwwaa tuqaa lama tokko kan isinii kennuu danda'u jechuudha. Kana jechuunis guyyaatti karaa doolaara 10 olii silkii jijjiirtanii imeelii garagaraa jijjiirtanii karaa doolaara 10 olii hojjechuu dandeessu. Yeroo kana akkuma beekamu doolaarri baay'ee valuu ta'eera waan ta'eef sirriitti hojjettanii jiruu keessan jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. So guys, bootii kana keessa akkuma galleen booda wantoota haaraa nu fida jechuudha. Wantoota haaraa erga star jenneen wantoota haaraa kana nu fide booda channelota join go'aa nu jaa channelota kana akkuma argine channelota kana join goone star goone erga jalqabnee booda wantoota akkanaa nu fida jechuudha. Nuti kanas biratti ilaallu withdraw kan create a new account balance withdraw kan jedhu ni jira jechuudha. So nuti haaraa waan taateef create a new Gmail account kan jedhu kana ni cuqaasna. As biratti argitan kan create new Gmail account kan jedhu kana ni cuqaasna jechuudha. Create new Gmail account kana erga cuqaasnee booda wantoota akkanaa isin fida jechuudha. As biratti name jedhee maqaa email san itti banuu dandeessan isin fida. First name jedhee isin fida. Achumaan Gmail name jedhee isin fida. Achumaan password jedhee isin fida jechuudha. Asirratti kan gochuu qabdan maani karaa Gmail keenya Gmail keessanii deemuudhaan maqaa kana fi Gmail kanaa fi password kanaan banuu qabdu jedhee kan isinitti himu waan ta'uuf isin maqaa kana password kanaa fi Gmail kanaan banuu qabdu jechuudha. So as biratti maani Gmail yoom asitti banee isinitti agarsiise copyright waan na jalaa godhuuf YouTube'n ani maalaan isin godha how to open Gmail kan jedhu kana ni cuqaastu as biratti
how to open Gmail account kan jedhu kan innumtu ni qaba asuma is erga cuqaastanii booda ofumaafuu isinii fidaa jechuudha. Innumtu mataa isaatiin ofumaafuu akkamitti akka Google account baruu dandeessan achuma waan isinii fiduu danda'uuf kuni baay'ee waan rakkisaa ta'u isinitti fakkaatu. So achumaan erga Gmail keessan bantanii fittanii erga bantanii tumartanii booda Gmail haaraa kana erga bantanii tumartanii booda wanti isin gochuu qabdan maanni as biratti dan kan jedhu kana ni tuqxu jechuudha. So as biratti dan kan jedhu kana erga tuqxanii booda du'a tuqa tokko torbaan ga du'a tuqa lama tokko isinifan kenna Gmail tokkotti jedha jechuudha. So isin gochuu qabdan two factor authentication kan jedhamu jira. Two factor authentication kana yoo ibsitan du'a tuqa lama tokko immoo yoo ibsuu baattanii recovery email itti galchisan du'a tuqa tokko torba kanan isinii kennu jedha jechuudha. So isin asirratti argitanii nuti value doolaara isaa waan dabaleef waan salphaadha waan ta'eef two factor authentication keenya ibsinee du'a tuqa lama tokko akka nu kennu waan barbaannuuf so two factor authentication kana kan jedhu kana nu cuqaasna jechuudha. So erga nu cuqaasne booda click again kan jedhu jira isas deebisnee nu cuqaasna how to open two factor authentication kan jedhu jira jechuudha. So kuni salphaadha video how to open two factor authentication isan erga tuqxanii booda asirratti haala isaa videoon isinii xiqqoo isinii eegdu akkamitti two factor authentication isan banuu dandeessan akkamitti akka xumuruu dandeessan isinii bifa videootiin isinii fidaa jechuudha. Kuni baay'ee salphaadha. Video san laaltanii akkamitti akka baruu dandeessa video san irraa laaltanii baruu ni dandeessu jechuudha. Kuni baay'ee salphaadha. Yoommoo si wannu jechuu baate na beeksisa barifee go'isinii kana caala barifee goone kan isin hojjechuu ta'a jechuudha. So erga two factor authentication sanis xumurtanii booda maanni as biratti uftanii dan minamna jettuun as biratti akka argitan isa san nu cuqaastu jechuudha. So erga isa cuqaastanii booda dan an jedhu san erga cuqaastanii booda yookiin complete two factor authentication an jedhu san erga cuqaastanii booda kara kanatti isin fida email keessan irraa hold ta'eera guyyaa lamaan booda kara main account keessan irratti kara bootii sanitti ni galaa jechuudha. Proof isa agarsiisa waan ta'eef inni kun homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Guyyaa lamaan hold jee kan account keessanitti galuu jechuudha. Kana jechuun maanni fakkeenyaaf kan kana godhuuf maanni Gmail'n garagaraa waan guyyaatti banamu Gmail sun akka hojjetuuf akka hin hojjenne guyyaa lama keessatti kan isinitti beeksisan waan ta'uuf guyyaa lama kan turu kanaaf jechuudha. Duraan guyyaa torbaayyuu amma tashaashaalee karaa guyyaa lamaatti deebi'ee tura kuni opportunity guddaa isinis fayyadamuu qabduun jedha. So guys bifa kana erga xumurree booda log out gochuu keenya dagatiin achi keessa deemne how to log out an jedhu kana karaa jalaa tuquudhaan log out gochuu ni dandeessu. Erga sen holderraa karaa kanatti erga galee booda maal gootu withdraw gochuu ni dandeessu. Withdraw kan itti gootan Binance, Bybit wantoota garagaraa wantoota qabdanii rakkoo hin qabu. Binance yoo qabattan Bybit, Bix, Binance, Bybit platformoota garagaraatu jira. Binance yoo barbaadan Bybit yoo barbaadan kanan biraas yoo barbaadan bifa biraatiin garuu karaa Litecoinitiin baafachuu ni dandeessu jechuudha. So guys video kiyya irraatiin akka baay'ee barumsa guddaa irraa barattanii fi qarshii guddaa irraa argattan abdii guddaan qaba jechuudha. So guys wanti isin hin galle jiraate comment irratti na beeksisaa. Telegram kiyya moo asirratti akka argitan beekatu jechuudhaan galtanii Telegram kiyya join gochuun dagatiin wantoonni haaraa jiraatan achirratti waan isin gahe warra hanga yoonattu video kana daawwattanii garuu maatii channel kana akka warri hin taane yoo ta'e channel kana subscribe video kana like fi channel kana share gochuun dagatiin galatooma horaa bulaa deemana.